Ayyaayee hundumti keessanuu akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti bakka jirtan hundumaatti nagaan irraa hafaan nagaa baay'ee irraa hafaan isiniif haa ta'u. Tibba kana kompiitara afaan oromoodhaan wanta beeknu beekumsa xiqqoo qabnu kana dhalootaaf qoodaa jirra. Dhaloonnis irraa barataa jiru jennee abdannaa garuu dhaloota barbaadan abbaa barnootichi kun ilaallatu bira gahaa hin jiru. Sababni isaa namoonni sheer godhanii laayik godhanii yookaan immoo namoota sana bira akka gahu gochuu irratti xiqqoo ishee harkifannaan jira. Waan fedheefu abdiin kutannu nuti ni hojjenna dhaloota kana barsiisuudhaaf duubatti hin jennu bara ofii keenyaa baranne carraa akkasii argannee waan tokko tokko afaan oromoodhaan gaafachuuf carraan arganne isa nuti keessa deemne immoo dhaloonni ammaa kun deemuu waan hin qabneef nuti immoo qophoofne amma humni keenya danda'u beekumsa qabnu xiqqoodhuma ishee qabnu tana dhalootaaf firuu duubatti hin deemnu isin jenna. Isin immoo yuutuubii keenya kanarra galtanii viidiyoo keessaa isinitti tolu ilaaltanii kan barnoota irraa barachuu qabdan barattoonni hunduma isaa ilaaluu qabdu. Nagaa jirtu barattoonni hunda isaa barachuu qabdu. Waan isin hin galle immoo na gaafadhaa. Koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Imeeliidhaan na erguu dandeessu. Feesbuukidhaan illee na barreessuu dandeessu. Barattootaaf namoonni biroo immoo warreen baratanii keessa dabartan mee irra deebi'aa lallaalame isin hin miidhu lallaalaati wanta nus sirreeffachuu qabnu nutti himaadha. Iskiippii waan godhuu qabdan iskiippii godhaa irra daddarbaatu mee ilaala. Qoosaa keessa immoo faffacaasu sanas mee xiqqoo ishee hidhii ilkaan keessanis mee wal gallakkisiisaa. Yeroo hunda ilkaan hidhiis yoo wal qabatanii turan gaarii miti mee itti bohaaraa. Wanta sirreeffachuu qabnu immoo fiidbaakiin keessa lafee dugdaa keenya waan ta'eef waan sirreeffachuu qabnu nutti himaa. Hin sirreessan waan itti dabaluu qabnus itti dabalan. Koorsiiwwan haga ammaa barannee ofii keenya keessa dabarre amma dhaloota barsiisuudhaaf qophoofnee barsiisuu jalqabnee irraa haga amma deemnetti akka gaarii deemaa jirra. Isin immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Subscribe yoo gootan nu fayyada. Hamilee nuuf ta'a. Waa biraaf miti. Hamilee nu ta'a. Namoonni ilaalan ni dabalu. Baay'inni namootaa hin dabala. Subscribe keenyas lakkoofsaas ol ka'a. Isin hin miidhu nu fayyada. Kanaafuu subscribe gootanii yoo nu jajjabeessitan gaariidha jenna. Kanaafuu subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa dhaloota biraan gahaa. Nus nu jajjabeessaa isiniin jenna. Waan haga ammaa sa'aatii fudhattanii yeroo keessan aarsaa gootanii na dhaggeeffataniif immoo galanni koo guddaadha. Kana hunda haasa'ee immoo otoo qoosaa tokko isinitti himin hin bahu. Namicha tokkotu ture jedhan dur xiqqoo shachisiqa bara akkas wayii achisiqa. Namichi kun Finfinnee bahee hin beeku. Qotee bulaadha yookaan immoo nama baadiyyaati. Finfinnee bahee hin beeku. Dirroo dhawaadhaa firri isaa immoo achi isa barbaade kootu na biraadhaan obboleessa isaa nama biraa firri isaa kan biraa jechuudha. Isa bira dhaquuf eessa dhaqaa? Dirree dhawaa jechuudha. Achi dhaquuf gaafa jedhu bara sana immoo dirree dhawaa dhaquuf baaburaan deemu jedhan. Baabura kana namichi kun maqaa isaa beeka malee baaburicha argee hin beeku. Akkamitti akka yaabbatan hin beeku. Maal akka inni fakkaatu hin beeku. Sana booda baabura kana tikeettii isaa akka itti kutan illee hin beeku. Namicha Finfinneetti inni bira bulee dirree dhawaa dhaqu kan dirree dhawaadhaa eegu Finfinneetti immoo fira bira bula. Firri sun immoo dursee tikeettii kutee eega. Tikeettii kutee eegeeti namichi baabura waanuma beekutti fakkaate akkam jedhee ibsaa fi halkaniin kaata booda sa'a 11 barii sa'a 11tti kaataa hin dhaqxaa. Baaburri gaafa deemu sagalee baasaa hin xiixaa yookaan immoo xurumbaa afuufa tokko lammata immoo gurraacha baay'ee dheeraadha. Lama qabadhaa lama garaa afaaniitirraan aara yaasaa abidda of keessaa qaba. Abidda isaan keessaan immoo aara yaasaa mataarraan jedhee baabura immoo namichi maal jedheeni baabura gaafa argitu naadhaaf hin jedhamu kaatte korta jedheen kaattituma korta jedheen maa korte gaafa isin jedhan tikeettii itti agarsiistaa jedheen. Namichi kee kana qalbifatee
akka inni sii galee naa galee sii galee naa galee ayyee jedhee fudhatee hin deemee barii isaa 11tti gaafa ta'u tikeettii ofii fudhatee hin deemee gaafa deemu namicha gurraachi dheeraan sijaaraa dhufu tokkotti dhufe. Ahaa baaburri jedhan sun kana kana booda inni namicha gurraacha dheeraa kana gaafa argu akkuma cabutti fiigee namicha kanatti xaphu yoo namicha rabe namicha koree namicha waan korteenna qoosaa geedhiisi tikeettiin kinoo jedhan jedhama. Baabura zee namicha koree waan na hordoftaniif galatoomaa.